Yaarsi lixaa Diyaaqoon Gaaddisaa Magarsaa Shaashamanneetti Abuna Naatnaal kan Sinoodosii Itoophiyaatti muudamee simachuuf qophii miti jedhan. Yaarsi lixaa Diyaaqoon Gaaddisaa Magarsaa Shaashamanneetti Abuna Naatnaal kan Sinoodosii Itoophiyaatti muudamee simachuuf qophii miti jedhan. Abuna Naatnaal nama Oromoo arrabsaa turedha kan jedhan Diyaaqoon Gaaddisaa Magarsaa harka muraa fi harma muraa aanolee dabalatee calii calanqoo nama deeggaraa turedha waan ta'eef abbaa kana amantii barsiifamuu hin barbaannu jedhan. Adeemsi gaafii amantootaa kaa'umsuu fi abboota aadaa fi safuu uummatichaa kan hin beekne Sinoodosii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiin uummata irratti muuduu mormii muudatee jira. Paappaasonni 25 Sinoodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootatiin muudaman jidduu lixiinsa ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad maqaa araaraatiin kutaa lallabaa isaanii irraa waamaman Finfinnee mana tokko keessatti qindoomina Sinoodosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi humnoota tikaa mootummaatiin ugguramanii jiran. Sinoodosiin Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa paappaasota fedhii uummataatiin muudaman ugguruun paappaasota biraa sagal naannoo Oromiyaa fi uummattoota kibbaatiin muudeetti jira. Muudamni kun ammoo fedhii fi dantaa uummataa kan hin kabajne ta'uu hordoftoonni amantichaa Oromiyaa ibsuu irratti argaman. Dhimma kana irratti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Sinoodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootatti barreessaa kutaa lallabaa biyyaa Arsii lixaa Diyaaqoon Gaaddisaa Magarsaa dubbisuun akka gabaasetti adeemsi Sinoodosii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa adeemsa gaafii amantootaa ugguruuti jedhan. Abuna Naatnaa'el nama Oromoo arrabsaa fi xiqqeessaa turedha kan jedhan Diyaaqoon Gaaddisaa Magarsaa harka muraa fi harma muraa aanolee dabalatee calii calanqoo nama deeggaraa ture waan ta'eef abbaa kanaan amantiin barsiifamuu hin barbaannu jedhan. Sinoodosii Itoophiyaa Shaashamanneetti Abuna Naatnaa'el muudus uummanni simachuuf qophii akka hin taane himanii jiran. Abuna Naatnaa'el yeroo adda addaatti arrabsoo adda addaa uummata Oromoo irratti darbachaa turuu kan yaadachiisan Diyaaqoon Gaaddisaa Magarsaa yeroo sochii mana lubummaa Oromiyaa Oromoon biyya maal qabaa kan mana lubummaa hayyamuuf jechuun dubbachuu isaanii yaadachiisanii jiran. Diyaaqoon Gaaddisaan itti fufuun namni Minilikiin jibbuu baandaadha jechuun arrabsee jira. Nuti ammoo harma muraa fi harka muraa aanolee waa yaadannuuf Minilik ni jibbina. Abuna Naatnaa'el ilaalchisee Minilik tarkaanfachiisaa uummata kaleessaa arrabseen Shaashamanneetti simatamuu hin danda'u jedhan. Manni mormii isaa karaa hundaan adeemsisaa jiraachuu kan eeran abbaan amantii kun tibbanaa Arsii Nagelleetti mormiin paappaasota kanaa hin barbaannu jedha adeemsifamuu himuun ammas abboota fedhii amantootaa guutuu hin dandeenye ni mormina jedhan. Nuti yeroo kanatti Sinoodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa kan nuuf muudaman Abuna Phaawulosiin ala kan biraa hin barbaannu jechuun kan dubbatan Diyaaqoon Gaaddisaan hordoftoonni amantii Ortodoksii kutaa lallabaa biyya Arsii lixaa Shaashamannee Abuna Naatnaa'el simachuuf osoo hin taane mormuuf qophii ta'uudha himan. Abuna Phaawulos kanaan dura Shaashamanneetti simatamanii erga gara Finfinneetti deebi'anii booda mana tokko keessatti nurraa ugguramanii jiran jechuun qaamni paappaasota 25 Sinoodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaan muudaman ugguree haal duree tokko malee akka gadhiisuu qaban jedhan. Sinoodosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gaagama saba kanaan dhufu hir'isuu fi gaafii hordoftoota amantichaa dhaga'uun Abuna Naatnaa'el nutti erguu irraa qusachuu kan qaban jedhuun Diyaaqoon Gaaddisaa Magarsaa didanii kan ergan taanaan hanga dhumatti ni mormina jedhan. Keeyyattoonni kudhan kan Sinoodosii Ortodoksii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa fi Sinoodosii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa irratti walii galame hojii irra hin oolle waan ta'eef mootummaan raawwii walii galtee kana hordofuu akka qabu dhaamuun uummanni qabsoo mirgaa afaan ofiitiin amantii fi geggeeffachuu fi nama ofiitiin barsiifamuu jalqabe akka itti fufu waamicha dhiyeessaniiti jiran. Naannoo Gaambeellatti rakkoo nageenyaa dhiyeenya kana mul'atee wal qabatee uggurri sochii kaa'amuun dhagame. Rakkoo nageenyaatti bana naannoo Gaambeellatti mutee wal qabatee naannichatti yeroo hin murtoofneef galgala akka lakkoofsa Itoophiyaa sa'aat akka hanga ganama sa'aatii 12tti daangeffamni sochii kaa'ameeti jira. Murtiin kun kan dabarfame kaabineen naannichaa haala tasgabbii yeroo naannichaa keessa jiru irratti marii hatattamaa kaleessa erga taa'ee booda ture. Akkaataa murtii kanaatiin humnoota nageenyaa tanarratti galgala sa'aat akka hanga ganama sa'aatii 12tti konkolaataa fi namni socho'uu kan dhoorgame ta'uunis ibsamee jira. Humnoota nageenyaa mootummaatiin alatti qawwee qabatanii argamuunis dhoorkamee jira. Rakkoo nageenyaa uumamee wal qabatee geggeessitoonnii fi qaamoleen biraa harka keessaa qaban kan itti gaafataman ta'uu biiroon kominikeeshinii naannichaa addeessee jira. Karaa biraatiin hojjettoonni mootummaa fi dhaabbileen dhuunfaa guyyaa irraa eegalee tajaajila idilee kennuu akka itti fufanis murteeffamee jira. Dhoorkaan kun kan kaa'ame haleellaa adoolessa 13 baasii uummata lama irratti naannoo magaalaa Gaambeellaa iddoo addaa Okom jedhamtutti raawwatameen namoonni nagaa lama ajjeefamuu fi 23 madaa'uu wal qabatee ture. Akka maddeen gabaasanitti lammiileen haleellaa kanaan miidhaman dhalattoota saba Nuweer. Haleellaan kun kan raawwate humnoonni tikaa mootummaa baasichaa tiksan osoo jiranii iddoo rakkisaa magaalaa Gaambeellaa irraa kiiloomeetira 10 fagaatee argamutti ta'uun himamee jira. Konkolaattonni kanneen godina Nuweer aanaa waan taa'oo jedhamu irraa gara magaalaa Gaambeellaa imalaa osoo jiranii ta'uunis barameeti jira. Waraanni Itoophiyaa waraanota bara 1984 as geggeeffame keessaa kan namoota baay'ee galaafateedha jechuun qarannooleen mirkaneessan. Waraanni kaaba Itoophiyaa lubbuu namoota miliyoona tokkotti dhiyaatu galaafachuun akka addunyaatti waraanota bara 1984 as geggeeffaman keessaa hammaataa ta'uu gabaasni haaraa dhaabbata qorannoo nageenyaa Osloo baasee beeksisee jira. Gabaasni kamisa maxxanfame kun bara 2022 keessa akka addunyaatti du'a waraana mootummaatiin dhufe galmaa'e keessaa waraanni Itoophiyaa fi Yukureen dhibbentaa 89 gumaachuu ibsee jira. Waraanni Yukureen xiyyeeffannoo guddaa kan argate ta'us waraanni mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF jidduutti taasifame caalatti lubbuu namoota hedduu kan fixe ture jedhe. Akka sagantaa ragaa dhabdee UCDP ibsetti duuti nama 81,500 sababa waraana Yukureeniin kan mudate yoo ta'u namoonni 120 ol caalan wal waraansa mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay jidduutti geggeeffameen dhumanii jiranii jedhe gabaasichi. Du'aa fi yakka waraana Itoophiyaatti waraanaan dhufe galmeessuun rakkisaa waan ta'eef lakkoofsi namoota dhumanii kana caaluu kan danda'u ta'uu gabaasichi ibsee jira. Waraana waggaa lamaaf geggeeffame kana lakkoofsi namoota du'anii hammam akka ta'e mootummaa Itoophiyaas ta'e TPLF ibsi laatan kan hin jirre ta'us pirezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo waraana
waraana kanaan nama 100 ol dhume jechuun ibsanii turan. Kana malees gabaasni dhaabbata qorannoo nageenyaa Osloo ibsa baaseen lolli waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti godhamaa jiru waraanota addunyaa torba bara 2022 keessa hammachaa dhufan keessaa isa tokko ta'uu ibsee jira. Akkaataa gabaasa kanaatiin bara 2022 keessa iddoo fi ulfaatinni waraanaa jijjiiramee jira. Kanaan duras waraanni Yaman, Afgaanistaanii fi Siiriyaa waraanota lubbuu baay'ee baasanii turan. Waraanni mootummaa Afgaanistaanii fi humnoota Haadii wajjin ture bara 2021 keessa waraana lubbuu namoota hedduu galaafateedha. Waldhabdeewwan 55 bara 2022 galmaan keessaa 8 waraana Itoophiyaa fi Koreen dabalatee lakkoofsa du'aa guddaa galmeessuun ramadamaniiti jiran. Itoophiyaan eegumsa odeeffannoo icciitii mootummaa irratti labsii haaraa raggaasisuun dhagame. Manni maree ministeerotaa Itoophiyaa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin durfamu wixinee labsii haaraa bulchiinsaa fi itti fayyadama odeeffannoowwan icciitii mootummaa mirgaa fi dirqama dhaabbilee mootummaa adda addaa qondaaltota mootummaa fi hojjettoota akkasumas qaamolee odeeffannoo kun karaa adda addaatiin isaan dhaqqabee irratti wixinee labsii haaraa raggaasisee jira. Manni maree ministeerotaa walgahii idilee guyyaa kaleessaa geggeesseen wixinee eegumsaa fi ramaddii ragaalee icciitaa mootummaa fi wixinee labsii to'annoo fi mirkaneessa nageenyummaa oomishaalee teekinooloojiiwwan odeeffannoo irratti marii geggeessee jira. Dhaabbilee mootummaa garaagaraa hooggantoota fi hojjettoonni akkasumas qaamolee ragaaleen isaan qaqqabee dirqamni isaanii ifatti beekamu waan qabuuf ragaalee icciitaa gama elektirooniksiin wal jijjiiruuf sirna diriirfame waan hin jirreef nageenyummaa ragaaleen malee elektirooniksii wal jijjiiran kan eegame akka ta'uu fi itti gaafatama mirkaneessuuf ragaaleen seeraan ala akka hin ifomne hin bannee fi hin dabarfamne eegumsa barbaachisaa taasisu wixineen dambii kanaa kan qophaa'e ta'uun ibsamee jira. Haaluma kanaan erga irratti mari'atameen booda guyyaa gaazexaa Nagaarii irratti maxxanfame irraa eegalee hojiitti akka oolus murtaa'eeti jira. Wixineen labsii to'annoo fi mirkaneessa nageenyummaa oomishaalee teekinooloojiiwwan odeeffannoo nageenyummaa teekinoolojiiwwan odeeffannoo biyya keessaa galan irratti to'annoo fi hordoffii barbaachisaa taasisuu dhiibbaa uumuu malan ittisuuf kan qophaa'e ta'uun eeramee jira. Wixinichi mana maree bakka bu'oota uummataa akka raggaasifamuufis gara mana marichaatti qajeelfamee jira. Gama biraatiin wixinee dambii bulchiinsa hojjettoota abbaa taayitaa gabaa kaapitaala Itoophiyaa irratti kan mari'ate manni maree ministeerotaa gabaan kaapitaalaa Itoophiyaa haaraa ta'uurraan gama baay'ina hojii dhaabbatichaatiin filannoo hojjettootaa geggeessuu fi bulchuutiin wixineen dambichaa qophaa'u ibsee jira. Haaluma kanaan wixinichi guyyaa gaazexaa Nagaarii irratti maxxanfamee eegalee akka hojiirra oolu sagalee guutuun murtaa'eeti jira. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaphoosaan koraa ji'a dhufuu Johannesburg keessatti geggeeffamu irratti pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin akka hin hirmaanne mirkaneessan. Sababa pirezidaantii Puutiin koree garee biyyoota shananii Biraaziil, Raashiyaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa Kibbaa hin hirmaanneef ammoo sodaa qabamuu mala jechuun beekamee jira. Paartiin mormituu Dimokiraatik Alliyaansii jedhamuu fi Amnistii Intarnaashinaal Afrikaan Kibbaa seera idil addunyaa Roomaanistaa jedhamee beekamu biyya mallatteessite waan taateef hoogganaa Raashiyaa Vilaadimir Puutiin Afrikaa Kibbaa seenan dabarsitee akka kennitu dirqiisaati jiran. Afrikaan Kibbaa akkaataa waliigaltee Roomaanistaa kanaan biyya miseensa ICC keessaa tokko waan taateef Puutiin akka qabamaniif gargaaru qabdi jedhan. Afrikaa Kibbaa erga seera idil addunyaa kana mallattee nama barbaadamuu dabarsitee akka kennitu seerris ni gaafate jechuun dhaabbileen kun dhiibbaa irratti godhaati jiran. Mootummaan Afrikaa Kibbaa akka jeetti pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin kora biyyoota shanii kana irratti akka hin argamne lamaan isaanii waliigaltee irra gaaniiti jiran. Kanaaf Raashiyaan ministeera dhimma alaa biyyattii Sarjee Lavraaviin bakka buutuu jameeti jira. Kora kana irratti hooggantoonni Biraaziil, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa Kibbaa garuu ni argamanii jame. Pirezidaanti Siriil Ramaphoosaan wayita pirezidaanti Vilaadimir Puutiin kora Afrikaa Kibbaa qopheessuudhaaf hirmaachuuf dhufan akka to'ataman gochuu qabu jechuun dhiibbaan guddaa irratti taasifamaa ture jira. Paartiin mormituu Afrikaa Kibbaa Dimokiraatik Alliyaansii jedhamu Vilaadimir Puutiin yeroo biyyattii seenan akka mana murtii idil addunyaatti dabarsitee kennituuf gaafataa ture. Dhaabbatni idil addunyaa mirga namaaf falmu Amnesty Internationalis mana murtiitti paartii mormituu kana cinaa dhaabbatee falmuun Puutiin akka ICCtti dabarfamanii kennaman gochuuf hojjechaa ture jira. Pirezidaanti Ramaphoosaan ammoo pirezidaanti Puutiin yeroo gaafa Afrikaa Kibbaa dhufan qabuun Raashiyaa irratti akka waraana labsuu irratti lakkaa'ama jechuun ICC'n akka isaan hin qabneef gaafatanii turan. Raashiyaan garuu miseensa ICC waan hin taaneef ajajni akka qabamuu darbuu kamiyyuu fudhatama kan hin qabne jechuun irra deddeebiidhaan mormaatee turte. Kabajamtoota daawwattoota BBC.
beekama mootu fiin kusafi waadaa siif seeneera lafee goototaati siif kakuu galeera du'oo bolaatti